anaaf obboleetti kiyya odaa keenya akkuma biyyatti ergannee maatii keenya bira keewwanne gara biyya hambaa kanaa deebinee dhufne. Achumarraan beekamaa faazerii kiyya hin ajjeefna jedhanii baay'ee sila barbaadaniif faazeriin koo mana hin taa'u hin baqata maal godha lubbuu isaa baafachuuf hin baqata yoo taa'ee hin duudha waan ta'eef bakka du'uuf mootummaan kun itti murteesseera waan ta'eef mana hin taa'u. Bakka inni itti baqatus huufuma bakka da'utti baqata malee mana haadhaaf abbaatti bakka itti baqatee haara galfatu hin qabu. Achumarraan gaafa jalqabaa obboleessa kiyyaa fi motora bitee motora gaafan bituu fi 60,000 motora bitee fi ati 5 fi caatii geessitaa jedhanii motora isaa harkaa fudhatanii obboleessa kiyya na jalaa reebanii eessi jedhee nan dhiisee achumarraan harmee kiyya ji'a tokkoo fi mana hidhaabaa poolis dhaabaa gashanii hidhanii achi booda maal narraa qabdu anu jireenya koo waa'ee jiruuf jireenya koo malee waan hin irraa beekuun qabu maal inni isin godhee maal inni isin balleessee gaafa isheen jettu qarshii 100 fidii jedhanii maalan godhaa ishuman mana ormaa kanaatii hojjedhee ija haadha ormaa jabbaa ormaa ilaalee hojjedhu kanaaf 100 lama jedhee gadi itti ergee achi booda harmee kiyya naa gadhiisanii mana hidhaati. Achuma ishee maatii mana hidhaati baatee torbee tokko hin fixiini. Anaaf obboleetti kiyya mana ijjeerrannee mana ormaa teenye warra keenyaafis hiyyummaa keessa isaan baasnee mana ijjeerree fi warri keenya lafa hin qabanii lafa binnee fi waan hundumaa goonee fi beekaa waan hundumtuu beekaa nuu darbee jennee boqonnee turre. Achumarraanii gaafa lammaffaa qanii harmee kiyya abbaa manaa kee fidi jedhanii abbaan manaa koo maal irraa qabdu maal balleessee balleessaan isaa maalii qotee bulaadha maal irraa qabdu gaafa isheen jettu gaafuma isuma ittiin manni keenya gubatu kuni harmeen koo buddeen toshaan jira jettee otoon buddeen toshaa jiru dhufanii duuba koorraa yaadanii waan angoo beekaa naasuutiin eelee jalattiin kufe otoon buddeena toshaa jiru jettee ol na qabanii na kaasanii buddeena nuu kenni buddeena nyaannanaa jedhanii jettee achumarraanii itittuurraa fuudhee midheesseefiin nallaadhee fi achii gaafanii maaddii dhiyyeessee jala kaa'uu fi atoo shaneeyyuu afaanni keessa afaannuun keessu gaafa naan jedhanii anoo shanee tasin jettan isoo hin beekuu ani waa'ee jiruuf jireenya koo malee ani shanee kanarraa waan hin beekuun qabu gaafan jedhu nu gurshi gaafa naan jedhanii maaliin godha lubbuun natti jira miti faffateen isin afaan isaanii keessa isaan guggurshe jette achumarraan nyaatanii dhuganii fixanii kadhanii jette. Ani gaggaafan biyya ormaa kanatti asiin ol deebi'ee dhufee qodaan asni asiin gadi gara biyya kootti ergadhee harmee kiyyaa qodaa kana akkaataatti biyya ormaatii gadi fidadheeru anatu beeka adaraa ija anaatiin naaf ilaaltuun naaf ilaali jedheen itti kennadhee dhufe qodaan ani qodaa hedduun ergadhee gara biyyaatti. Achumarraan qodaa keessanatti darbanii erga nyaatanii harka isaanii dhiqatanii booda qodaa keessana gadi babbaasuu jalqabanii hiikanis ilaaluu jalqabanitti. Anis fiigeenii akka mucaatti kaartoonii sanatti maramee qabadheeni qodaa mucaan koo biyya hambaatii hojjettee hamma kana itti dadhabdee fidatte kana hin tuqxanii na jalaa isin hiiktanii yoo dhibellee qabeenya isan ufii koo xamadhee hojjetadhe kana fudhadhaa malee qabeenya isheetii na jalaa hin fudhattanii jedhee gaafan kaartoonii sanatti maramee qabadhu dugda koo keessa na rukutanii jette. Anis dugda koo dhaabachuu dadhabee lafatti hin kufe jette. Achi mucaanii umarra dhalattu mucaan xiqqishuun jirti isheen uftee natti maramtee gaafa qabattu isheellee rukutanii jette. Achumarraan beekaa dhiitichaatiinis waan isaan nan goonen jiru lubbuu mana keessaa hin baafne malee achumarraan qodaan ani itti xaaree hanga kana biyya ormaatii dadhabee beeloo'ee dheeboodhee utoon jedhin jecha abbaa ormaa jecha haadha ormaa jecha ijoollee ormaa ollaan bultee beekaa akkatti bulee abbaatu beekaa jedhu oromoo yommaa mammaakuu anatu beekaa jechaadha akkaatattiin hojii gola ormaa kanaa hojjetadhee fidadhee qabeenya koo hundumaa makiinaatti fidhatanii achumarraan midhaan maatiin koo dhaatanii manatti gashatanis makiina magaazinoon hin dhaabatti makiinatti naqatanii achumarraan mucaa xinnoo ishee dhumarra dhalattu horii nutti agarsiisi horiin keessa maal fakkaatu jechuun horii keenyas akkuma jiru makiinatti naqachuun fudhatanii achi booda gaazii kan yeroo xaafitti aramaatti rafarrafanitu jira. Isa baatanii deemu homa mana keessatti saracca'anii akaakiltii jirutti hundumatti saracca'anii kirbiitiitti caaranii
akka namni ufee ibidda sanallee irraa hin dhaamsinetti hanga isheen daaraa taatee achiitti bobaatutti humni waraana mootummaa kun dhaabatanii eeganii gaafa isheen daaraa taatee achiitti baddu akka kananaan jedhanii harmee kiyyaanii abbaa manaa keellee gaafa ijaan argamee akkuma kana reeffa isaallee gaafa du'ee hin owwaalamuu allaattiitu nyaata malee jedhanii harmee kiyya achitti rirriitanii reebanii moobaayilii ishee harkaa fudhatanii bira darbanii sokkan. Kana jireenyi keenya kan fakkaatu amma yoonaa abbaa kiyyaa hin du'eesaa hin jiraasaa waan hin dhagahin qabu akka harmeen kun itti himtetti yommaa isaan dhufanii balbala gahanii abbaan kee mana jira garuu isaan duraan dursa gara kushiinaa dhufanii abbaan kee sagalee isaanii dhaga'ee fiigichaan gaafa manaa ba'u inni tokko elekinoo abbaan manaa ishee asiin ba'ee jechuun faana kadhee abbaan manaa koo dura fiigaa inni immoo duubarra fiigaa jedhanii moobaayiliin isaa hin hojjetu hin du'eesaa hin jiraataa abbaa kiyyarraa waan inni irraa beeku hin qabu harmeen kiyya lakinuu harka ishee irraa nyaatanii dhuganii elekinuu harmeen kiyya du'aaf jiraatti hin fo'amne gulookoosii fudhatteetu mana yaalaa jirti. Qabeenya ani ofii koo waggaa 9 gola ormaatti itti xaaree hamma kana hojjetadhee fi obboleettiin koo waggaa 5 itti dadhabdee hojjetattee hundumaa dhabnee elekinuu harka duwwaa teenyatu taa'aa jirra saniin ta'a. Kanuma walumaa gala hojiin Wallaggatti hojjetamaa jiru. Suurallee mana keenya akka ijaan arguun barbaada jennaani namoonni Addis Ababaarraa kadhadhee adaraa suura kaasanaaf ergaa jedheen suura mana keenya kadhadhee jilbatti kufee namni tokko suura moobaayiliin suura kaasuu danda'u Wallagga keessa seenuu hin danda'u yookiinis namni qabachuu hin danda'u Wallagga keessatti kan suura kaasu jechaadha. Akka oksaatti mana koo handaarasaa waan inni ta'e kaasanii naaf ergaa jiru. Walumaa gala Wallagga keessatti dubartiin ijoollee umuriin ishee waggaa 13 gudeedama haadha ishee biratti abbaa ishee biratti gudeedamaa jirti. Akkasuma Wallagga keessa beekaa naumti mana taa'uu hin jiru. Warri mootummaa beekaa kan afaan hin beekne kan afaan Oromoo dubbachuu hin beekne kan afaan Amaariffaa dubbachuu hin beekne harmeen kiyya afaan Oromoo afaan Amaariffaa maaloo qodaa koo hin tuqiinaa qabeenya koo hin tuqiinaa jedhee yommaan itti waadhu isaan garuu afaan gara biraa dubbatu innatti tufu jettee. Kana walumaa gala Wallagga keessaati beekaa Wallaggi sagalee dhabdee jirti namni sagalee ta'aa fi jiru hin jiru. Beekaa hankoo jireenyi koo kana fakkaatee taa'aa jira. Kana booda abdii hin qabu ani maaliif abdii kutadheera maaliif umurii koo waggaa kanaan biyyarraa bahee biyya ormaatti umurii koo humna koo fixadhee jira. Kana booda abdii ani qabu tokkollee hin jiru hin jiru. Galatoomii Marsi waan baay'ee suukkanneessaadha kanatti nutti himaa jirtu. Mee daqiiqaa tokkoof kan hin taaneef viidiyoo ati waraabde sana daawwattoota keenyatti agarsiisne gara gaaffiif deebii keenyatti deebina. So wanta baay'eedha kan yeroo gabaabaa kana keessatti kanatti martee nuuf dhiyeessite obboleessa kee fi mootorsaayikilii bittennaa mootorsaayikiliin sun akka harkaa fudhatamee haadha kee mana hidhaa galtennaan tokko kaffaltee akka mana hidhaa rakkoo teeknikaa keenyatti
Tole, qulqullina viidiyoo sanaaf dhiifama sin gaafachaa dhaggeeffattoota keenya viidiyoon sin amma argitan viidiyoo hedduu kan marsii waraabde keessaati tokkicha baay'ee isaa yoo barbaadan peejii feesbuukii ishee irra jira akkasumas illee namoonni baay'een sheerii godhanii waliif daddabarsaa jiru. Walumaa galatti kan nuti amma dhaga'aa jirru marsiin obboleessa kee fi mootorsaayikilii bittennaa mootorsaayikiliin akka harkaa fudhatame haati kee mana hidhaa galteennaan miti birrii Itoophiyaa 100 kaffalte akka mana hidhaati baasiste manni keessan akka gubate akkasumas illee qabeenyi atiif obboleettiin kee fudhattanii galtan akka saamamedha kan nuti himaa jirtu. Hojii suukanneessaa dhimma jibbisiisaa kana kan raawwachaa jiru eenyudha? Qaamni kana gaggeessaa jiru wanti isin beektan jiraa? Qaamni fillafiiti matti kan beekamu qaama suukanneessa beeka qaama mootummaati. Qaama mootummaa gaafa manni keenya sun gubatu akka kana jedhani. Mootummaa biraa akka manni keessan gubatu chaappaan itti rukutame nuu laatameera jedhanii qaama mootummaadha kan kana raawwachaa jiru. Mana keessaniin alatti magaalaa Haratoo keessaatii qabeenyii fi manni biraan kan namoota gara biraa kan miidhameeru jira wanti nutti himuu dandeessu yoo jiraate. Guyyaa sana mana keenya wajji wal qabatee manneen 14tu gubatame magaalaa sana keessaa jechaadha. Manuma keenya wajji waliigala mana 14tu gubate. Haalli nageenya maatii kee kan haadha kee akkasumas kan abbaa kee obboleessa kee dabalatee maalirra jiru wanti isin dhageessan maaltu jira? Hamma ammatti waan nagahee jiru harmeen kiyyaa dubbachuu hin dandeessu nyaachuu hin dandeessu gulukoosiitiin mana yaalaa jirti. Abbaa kiyya immoo du'eessaaf injiraasaa waan ani irraa beekuu hin qabu. Jiruu hin qabu yommaan daawwaluu fi irraatii hin beeknu. Bilbilatu natti daawwalame. Waan irraatii beekuu hin qabu jechaadha. Yoo sagalee abbaa kiyya dhaga'een jiru. Obboleessi kiyya inni arfaffaa irratti dhalatu elektrinoo baqannaatiin makiinaalee hin fattashu wallagga keessaa namni gara magaalaa Finfinneetti gadi imalu hin jiru. Mattaawaqaan ilaalama. Wallagga yoo taate wallaggaatii gara Finfinneetti imalta yoo taate hin hidhamta. Shufeerii fi gubboo kaffaleeni gommaa yookiinis immoo waan barii kan makiinaa jala asiin gadi dhokadhee ufee lakin Finfinneen ga'ee jedhee kaleessa naa daawwalee lubbuu isaa obboleessi kun motora sana jalaa fudhatanii lubbuu koo baafadheera. Inniyyuu fittashaatiin gara katamaa guddaa magaalaa guddaa gara Finfinneetti imaluun hin jiru wallaggarraati. Shufeeriif gubboo kaffalee adaraa kee na oksi jedheetiin makiinaa yookiinis immoo teessuma waan barii jala dhokadheetiin ufee Finfinnee ga'ee naan jedhee naa daawwalee. Obboleessi kee bakka nageenya qabutti nagaatiin ba'uusaa fi baay'ee gammanna. Atis immoo xinnoo ishee yaaddoo kee waan sii salphisanitti fakkaata. Walumaa galatti namoota sagantaa kana daawwachaa jiran irraa maali kanatti barbaaddu yookaan maal dhaammachuu barbaadda? Ani aamsa ani qabu elektrinoo haadha kiyya yoo ta'e elektrinoo dhugaa akkanumaan Oromoo kootti dhaamsa himadhu. Balbala keenya xaatiitu waan nuti na dinqee na dhiisuu didee hanga dhummaa waan natti ta'ee hafe caatii balbala keenya gurguratanii jiru jechaadha. Ifama bilbila galaa jiru. Caatii sana amma bona waan ta'eefi bonatti gurguratu maatiin keenyi birrii sana qabdii fudhatanii fixaniiru. Gaafa caatiin suni balbalaatii gubatee dhumu kan caatii sana bitee harmee kiyya iddoo isheen gulukoosii fudhachaa jirtutti amma dafii birrii 100 naa kenni caatiin balbala keessanii gubatee dhumeera anis hojjedheen fidadheera waan ta'eef jedhee gulukoosii irratti iddoo isheen gulukoosii fudhachaa jirtutti birrii koo naa laadhu jedheetu achitti hudhee ishee qabate jedhanii natti himanii. Seenaa natti ta'ee hafe gara biraan beekaa Oromoo biraa ani Oromoo gaafatu barbaadu. Beeka kana booda ani dadhabeera dhugaadha. Humna koo gola ormaa keessatti baay'ee umurii koo xinnootiin bahee humna koo gola ormaa keessatti fixeera. Kana booda garuu abdiin koo ufii koo hojjedheen qabeenya hamma kana qabeenya waggaa 9 qabeenya obboleettii koo waggaa 5 kana qabeenya maatii koo walitti qabeenya deebisa jechuun sobadha. Kuni anaaf sobadha jechaadha.
Uummata Oromoo biraa kana ni barbaadu gaa Oromoon qobaa hin analne qobaa du'a malee hanga qabuutiin otoo na bukkee dhaabbatee na gargaaree maatii koo xinnuma ishillee yoo nagaa yoo haate harmeen kiyya fayyaa naa taate obbolaa kiyya warra anarra jiranii fi innuma manuma xiqqoo ishee akkam bituufii fi qabeenyi koo beekaa takkaa ta'ee hankoo beekaa haa ta'u manuma harmee koo fakkaa naa ijjeeraniin barbaada akka qabeenya qabaniin waanuma qaban irraatti akkana bukkee dhaabataniin barbaada kanumaan qaba amsa Oromoo. Manni isaan keessa jiraachaa turan waan gubateef amma haati kee yooma mana yaalaatiin ba'anii iyyuu eessa galuu akka danda'an bakki manni jireenyaa hin jiru jechuudha. Bakki jireenyaa hin jiru. Obboloonni koo kan anaatii gadi ijoollee sadiitu jira. Mana ollaa gaafa nu bushaa jedhanii lakki isin hin bushinu. Amma immoo ijoolleen isaanii achi jiru jecha dhagaanii unuun illee dhufanii mana nurratti gubu. Isin hin bushinu jedhaniitu obboloonni koo warri naatiin gadi muka bakka dawoo qabdu jala bulaa jiru. Maaliif namni illee isin hin bushinu nurratti gubuu danda'uufanii sababii keessaniin jedhaniitu obboloonni koo warri naatiin gadi illee amma uffata gaafa